yaaddoo ilmaa isaa keessatti deebifne micaas qabne edana jalaa batus ammas ganama kan ilaalan amma barbaadaatti hin ture asirra keenya gaa'ee yaaddoon ni ba'a abdiidhaan gammachuun taa'aadha murtaa'aa ta'a yoolessi dalattee iyyaalanni dhuga anis isa hiisisumaaf hin ka'e viidiyoo sana kusuma gadhiisa yuutuubii isaa irratti garuu maal seetan inni akkaan isa hiisisuus beekee jira faraan akkaan isa hiisisu beeke hubadheetiin si jalaa baafadhee akkaan si godhe gartee silaatiin ayi dhuukaatee Ibrahim ati bofaafaa jalaati Ibrahim bofaafaa jalaati harkaa jeete akkasitti faraan eda viidiyoo deemee waraabachuu isaa quba qabdanii viidiyoo takka eda hangasuma na biraa jalaa na jalaa badee mana kiyaabeetti halkan zaamee qatti zaarra oduu gammachiisaa qabadheetiin dhufee jira wal beeksiseetiin jira baarfaan akka baasan amma baar raajeen faana isa baasuu irratti yaaddoo baasuu irratti ganama bobbaanii jiranii ijoollee dhalattee iyyaala akkasitti ganama Ibrahim na hiisisaa beekee ka'ee baafatee waatu jiru keessaa tokko na hiisisaa sammuu isaa keessa beekee lokeeshinaa na barbaadaa jirtanii lokeeshina kana namni informeeshina kana quba qabu si gammachuun mana kiyya kana seenne if shakkaatti sodaachaa naa hojii seene manalleedha. Ibrahim shakku jenii si erganii baarfaan raajeenfaan yaaddoo si ergii kaleellee akka jee quba qabdanii anillee faraan barbaaduu irratti bobba'ee jira ammaan ol seenee lakkun ammaan dhufe anillee ammaan dhufe ummata mootummaa kana wajjin deemnee baafnannee marii xumurree nuura fuudeemu inni gabbee gaafaraan akka nama gaddoon akka gabba'u godhaadhaa jee fantamoonni kalaasan maal kanii aduun dhiitee jirti boru ganama deemnee baafnaa yaaddoodhaa uumaa yaadinaa ja'anii waraabessi jawwaan guyyaa halkan dalgee guyyaa gaara oolaa jiran inni amantummaa farraan qabu faraan waan amantummaa farraan qabne namni beektan yaaddoo abbaa ilmaanii fuudhee hiisisuu irratti Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo kabiyya addunyaa mara jirtan nageenyaa fi jaalalli qoqqoonnee irraa bukkee bakka isin jirtan maratti isin haa ga'u isin jechaatuma oduu gammachiisaan qabadhee dhufee jiru gaa ni beektanii kaleessa viidiyoo takka deemee asii anaa fi haati mana kiyyaa amnazaa sadii deemnee dammaar dheeynee faraan hojii wal dubbannee faraan achirraa qabnee gara sanaa dhufuu keenya edanii yaadattanii akkuma gaafaraan qabnee karaa sanaa ol deebinetti eda fandamootallee warreen yaaddoo hidhaa yaaddoo hiisisan gaafaraan ni beektanii akkuma waliin baallamannee dheeynee nuti amnazaa sadii deemnee isa qabnee achirraa wajjin dhufnee eda sossoomnee gaa kadhannee achirraa kaanee wajjin dhufnee sanaa mana kiyya dhufnee quba qabdanii gaa viidiyoo kennee waraabne hunda waliin gizee mana kana dhufnee faraan eda aananiin bitadhaa jenna bira gabbee garuu osoo inni gadi hin bahin dura alhamdulillaahi galanna rabbiiti fandamoota yaaddoo qabee hidheessan hunda alhamdulillaahi akka nama tana beekutti sossobee fandamoota san irra dawwalchiisee fandamoota san dubbisnee anaa fi innillee waliin dubbisnee yaaddoo khalaas baasaadha obboleessa kiyyaa walii araaramnee jirraa manguddummaadhaan dubbannee jirraa manguddoon nu idduu jirti uummata Oromoodhaa uummata keenyaa nu idduu seenee naaf yaaddoo walii fayyinee jirraa akkasitti wal mari'annee marii finnee dawwallee waa hunda xumurree akka yaaddoon ba'u irratti hojjennee ganama gaa eda mana kana bullee ganama numa anajii isajii walumaan gama fandamoota mootummaa biyya kanaa dheeynee yaaddoo akka ba'u irratti haasoynee achumaan badee na jalaa badee maaltu isa bachiisee jechuun keessan hin oolamu namni tokko ni beektanii manuu dhabee magaalaa tanarraa ba'ee amnazaa sadii deemee baadiyyaa galee achi guyyaa lama achi jira anillee kalee achitti deemu achitti itti dhaquu kiyyanee yaadattanii maaliif inni kana hunda shakkii firraa qaba ati waan na dhiyaattuuf waan naaf ati saayiba taaneef waan na beektuuf si shakku yaaddoo si erge malee ana malee si biiftuullee hin amanuu jechaa turee ni beektan isin hundi quba qabdan jechanni naan jee akkasumatti sansammuu qabatee inni micaan ergamteen na dhuftee jee yeroo mana hojii makiinaa koree achirraa ka'ee dhufuu if shakkaat dhufee yeroo edaa gallullee mana kiyya kanatti dhuga anilleen isa biratti kaleessa sossoomneetuma kadhannee faraan keenya obboleessa keenya jennee sossoomnee warri keessanilleen akkana jennee sossoomnee jala deemnee kadhannee finnee jilbirra kufnee agartanii jirtanii silaan akkasii sossoobu baadannilleen dhufu beekta akkasuma wajjin ani isa biratti yaaddoo faajii wal quban qabu baarfaas wal quban qabnu raajeefaas wal quban qabnu nabiilfaa wal quban qabnu jechuu kiyya malee yoon isaanii wal quba qaba jee
ilaa mana kanaa hunaa jennu fubeetaa ilaa sanaa waliin deebiin wajjini akkas sossobee itti gizeen fidugaa innis rabbiin himee fi iyyaala mucaan ijoollee iyyaala ilma ganama kanallee nuti illee barbaadu jirra fagoo hin jiru magaalaa tana keessa jiraan baanii asirraa ganama kana namoota hedduu naannoo inni jirutti raabsinee jirra barbaadamaa jira qabsiisuudhaaf anis isa qabsiisuudhaaf alhamdulillah hangoyyaa inni nu jalaa baduus yaaddoo akka ba'u ummata isa hiisise beanaas walitti kanneen jira ummata isa hiisise fandamoota mootummaa magaalaa tanaan illee dubbise kana bira dabreen ummata ka baharfaas isa bikka inni jiru bikka shan nutti himanii bikka shananuu dhaqeetiin amma asii qote nama jaanii beek namni waa balleeyse namni waan badii dalagu bikka takkan taa'u ni beeytaniif shakkaa ni sodaataa amantummaa firaan qabu waan dalagee beekaa saniifuu anilleen amma isa ta'a akhiraa kun olaan bikka inni jirutti qabsiiseetiin jira qabamee jira amma kun ona bilbilaniiti bikka kanaa jira qabnee jira hottuu jaanii saniifuu isaas amma qabneeti akka yaaddoon bahutti yaaddoon ni baaftamoo hin baasaa jee amane kalees amane ammallee amane yaaddoonis ni baarree inshaallah isaas qabnee jirra amma qabame qabaa gadi hindiisin ajjeenitiin jira maaliif inni zaamee gadi zaa sagal gadi seete zaa sagal halkan zaa sagal jechuun akka biyya teenya zaa sadii fi jechuu beeke akka biyya tana zaa sagal jenniin akka biyya Itoophiyaatti zaa sagal galgala mana kana akkuma badee qote sanitti inni viidiyoo waraabbatee Ibraahim akka dhuftan isin hayyama godhe ati na hiisisuuf illaa kaatee sana'aarraa gama dammaar natti dhufte zammaar dhufuun keessan illaa na hiisisuu fi ergama ati ergamtee dhufte san hunda ansirra warra magaalaatii osoon isan hiisisin gaa silaasiin hiisisa jee ne ergamaan qabaa isaanii ne ergee siis dhuufin dhufee jeettiime fandamoota sanuu dubbisee akka mucaan yaaddooniidhaa keessaa ba'u hin godhu beek sossobeetiin asii wajjin jiraa si malee hin beeknu jee akkasitti akka inni fandamootaas bilbilee dawwalee mucaa kana baasaa jee manguddummaadhaan wal dubbannee jirraa juu hunda taasisee alhamdulillah galanna rabbiiti kana hunda eegaan hojjedhee fixee booda walla mucaan shayxaana mucaan nama akkanaa gareen Ibraahim na hiisisuu deemaa kaa'ameetuma akkuma gabbee asuma badee viidiyoo bakka biraa dhaqee waraabbatee gosuma yuutuubii irra kaa'ee Ibraahim bufaafaa jalaa nama akkanaa sinseeneen saayiboota kiyya keessa Ibraahim jechuun nama toltuu malee hamtuun irratti iyyanneen sisee ati bufaafaa jalaati lukeeshinaa na barbaadanii na dhabnaan ati ergama fudhattee na dhuftee akkana na hidhaan na kaa'u kaate an nama sii oliiti nama isi ati hiituu miti an nama sirra iyyaalaati yoo amee kaasee viidiyoo maxxansee saniifuu gaa hayni afaan qaban funyaaniin dubbataa insha Allah haran warqa dhaquu sin qabu waliin viidiyoon irra gadhiisu tana keessattis ta dhuftu keessattis arra yaaddoon inni baa insha Allah ni baafna kana keessattis waliin nu hordofaadha daawwattoota kiyya asumaan du'aayii teessaniin nu bira dhaabbadhaadha du'aayiin teessan hedduu nu gargaaraa jirti mucaa nuti dhabnee barbaannee dhabnee magaalaan tokkotu barbaadu jirti karaa karaan namni cufti deemee barbaadu jirra alhamdulillah du'aayii teessaniin idallee bakka inni jiru hunda dhaynee agarree du'aayiin teessan jiraachuu baattee mucaa kana kaleellee harkachuu hin dandeenyu alhamdulillah kun ammaan ol seenee anillee ol seenetuma viidiyoo tana gammachuu isin dhageessise jee isin mare yaaddoo alhamdulillah insha Allah galanna rabbiitii ni baafnaa arra ni baaha faraan garuu isa waan inni dubbatus akka inni nu godhe kanas qabne fuula keessan dura dhiyeessine akka heera Oromootti aadaa fi seeraa fi Oromoon gaa heera qabdii aadaa qabdii kana hunda gatteenyee mariidhaan rakkoo mucaan kun nurra fidee yaaddoo kanatti abbaa ilmaanii ijoollee isaa keessaa guyyaa lama arra guyyaa sadii hidhaa teessisu jiru kana hunda waan inni waan kana dalageef gaa kaleellee irraa dubbadhe isa bira dhaqeetis viidiyoo isinii malee harkitanii waan kana gatteenyee dubbannee akka Oromootti dogongora mucaan kun fide akka isin jettan isinii goona isin faraan nu hidhamu qabattus isiniif hina faraan hidhana nutumaattanii isiniif tumna akka daawwattoonni keenya jajjalaana isiniif gaa kabajamtootaa fi daawwattoota ilmaan Oromoo biyya addunyaa marara jirtan ulfaadhaa isin jaalan tokkummaa keessanii fi abdii teessanii waa jenna du'aa isin nu gootan irra dhaabbanneeti akkana sossoonee alhamdulillah sochii godhaa jirra sochiin isin nu gargaaraa jirtan koomantiin isin nu godhaa jirtan hedduu nu boonsa warreen koomantii jalatti yaada gaarii yaada nama jabeessu humna nuu ta'u
akka sibiila nu jabeessu nu barreessaa jirtan galatooma ulfaadhaa obboleeyyan keenya komantiidhaa fi yaadaan isinis nu gargaaraa jirtan nu caalatti namni hojjechaa jiru daawwattoonni keenya hanga lubbuutti hanga shiidhaa hanga humnaa hanga lubbuu du'aayiidhaan waa hedduu nu cinaa dhaabbachuu jirtan maallaqaan feetan isin bira dhaabbannaa yaaddoo baasuu irratti laffaa hora nu hojjechaa jirtan humnaan taatu isin bira jirra du'aayiidhaan isin bira jirra jettanii du'aayiidhaan nu cinaa dhaabbachaa jirtan nu hojii addawaa jirtan du'aayin isin nu godhaa jirtanis asirra geenye jirra du'aayin teessan hojjettee jirti asumaan dhugaa daawwattoonni keenya qabiyya addunyaarra jirtan rabbiin nagayaa fi fayyaa isinitti ta'e umrii isin dheereessu isiniin jecha galatooma ulfaadhaadha isin abdii teenya isinii waa hojjenna isiniin tarkaanfanna guyyaa nuti dogongorre warra dogongorte nun jiru isinii guyyaa nuti hojjenne namni hojjettan nun jiru isinii guyyaa nuti boonye namni guyyaa nuti rifanne namni nu hojii rifatu isinii wannummaan isin nu wajjiin hin hojjenne takka hin jirtu yaada bu'aa bahii nuti keessa dabarree fi keessa jiru cufa namni nu hojii qooddate abdii nutti horaa jiru daawwattoota keenya wallaahi isin jaalannaa daawwattoota keenya nama waan gaarii waan isin jaalattan waan isin irraa gammaddan hojjetu rabbi nu haa godhu nama dogongoraa fi waan fokkottuu isin hin taane hojjetu irraa rabbi nu godhini isinilleen rabbi isin haa qajeelchuu rabbi karaa gaarii tokkummaadhaan wal jala isin haa of jaatu haa nu godha daawwattoonni keenya ulfaadhaa hedduu isin jaalannaa waan gaariidha yaadni keessan ilaalchee isin nu qabdan waan gaariidha keessaa dubartoonni keenya Oromoodhaa kan biyya addunyaarra jirtan ulfaadhaa warreen biyya namaa keessa jirtan rabbi umrii isin haa dheereessu rabbi fayyaa isinitti haa ta'u hojii isin hojjettanillee rabbiin hojii bareedduu hojii gaarii isin haa godhu saniifuu yaaddoo sabaa ni baafna irra inshaallah ni ba'a ijoollee isaa keessatti illee ni deebi'a haati mana isaatti illee ijoollee isii keessatti ni deebi'atteeti jirti saniifuu arraan tana yaaddoos gabbaafna qaamaan illee achitti argamuu baadhu anis bikkaan jiru waa hedduun dalagu jira eega kaleedha hirriiba rafne ejjitti iyyatana keessa hin ciifne eegan kalee isaa kudhanitti asirraa deeme naaf haati mana kiyyaa eda guutuu karaa deemnee ilaa amma kuno gizee nuti waa hunda xumurree najjaane jennee faraanis ga'a nu jalaa baduudhaan isa barbaaduu irratti ammaas ganama kanaas guyyaa kanaas ganama kanaas ilaa amma irrabnee nuti isa barbaaduu irratti isa bikkamee qadeemnee bikka inni ga'e hunda jala seennee bikka shammoojaa deemnee akkachitti qabamuus goonee jirra amma inninis ni qabamee jira ni baafnaa yaaddoosi alaas hangaga yaaddoon gabbee viidiyoo sadaffaatiin gammachuudhaan anaa yaaddoodhaa bahar faaraajee hawaasa keenya yuutubaroota magaalaa tanaajii bikka takka walitti dhufnee gammachuudhaan abdii teessanii fi laffaatii teessan tane hunda isin gammachiifnutti nagaan naa tura kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya kan ilmaan Oromoo kan biyya addunyaarra jirtan umriin haa dheeradhaa isiniin jaaladhaa horaa bulaa deebanaa fayyaa rabbi isinitti haa ta'u du'aa inni cinaa dhaabbadhaadhaa gammachuun rabbii walitti nu haa deebisu assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh